wallahi na ajaa'ibdan jechuudha. Warri hooma argitan bar osoo tolleeti lubbuma tanallee akka waan ofii uume warri godhachuu barbaadan hedduu keessantu jira jechuudha. Lubbuma tanallee akka waan ofii uumtanii warri godhachuu barbaadaniitiin jettan hedduu keessantu jira. Jara naana ajandaan barbaadu sila ajandaa maa barbaadan isin. Ana osoo ajandaa barbaade osoo akka namoota tokko fooloodhaaf laayikii barbaadeetiin jedheeti guyyaa sana sirra dhufeetiin waa'ee kanarraa haasa'uu danda'a. Dhageettanii guyyaa sana sirra dhufeetiin waa'ee kanarraa dubbachuu, waa'ee kanarraa dhiichisu, waa'ee kanarraa akka fedhe haasa'uu danda'a jechuudha. Akka fedhe kutaa namaallee arrabsuu danda'a. Aarii sanii waliin jechuudha. Garuu rabbiin ana keessa kiyyatti obsa naa kenneera. Rabbiin kaleessa na uume obsa guddaa keessa kiyya kaa'eera rabbiin jechuudha. Obsa guddaa keessa kiyyatti uumee jira. Maannaaf? Obsa guddaa keessa kiyyatti uumee jira. Obsa guddatu keessa kiyya jira. Hamma fedhellee yoo ta'eetiin jedhe waan keessa namaa jiru hin beektan. Rabbii jedhaati. Maybe wanni keessa kiyya jiru kun, wanni ana na rakkise kun, wanni ana na cinqe kun, wanni ana na onneedhe kun dhufee boru mataa keessan irra ga'uu danda'a. Dhufeetiin boru ana na rakkisuu danda'a jechuudha. Isin mataa kan kee irra ga'uu danda'a. Gatii kana ta'eef ani jechuudha tokkoffaa kaleessa galgalallee dubbadhee jira. Mana akka feetee keessatti jechuudha. Kaleessa galgalallee haasa'ee jira. Ilmi namaa tokko rakkinnatu iyyuu arsii irraa fuudheetiin finfinnee nama fida. Rakkinnatu iyyuu mana ollaa nama seensisa. An akkuma kaleessa isiniin jedhe. Adda kadiiraa gafedhe yoo ta'e sakkaaraanii callaaxaa nama kabajjaa ilmoo namaatiin qabne, nama kabajjaa haadha namaatiin qabne yoo ta'e kutaan isaa isaaf jecha arrabamuu, isaaf jecha kiilobuu, isaaf jecha hirdhachuu hin qabu. Ani mucaa kana dhimma isa bira na kaayetu jira. Guddaa isa biraan xumuradheetiin gara maatii kiyyaa galuu barbaadutu jira jechuudha. Dhimmi sun yoo maatii kan koo biratti galee ka'ee achii as deebi'e dhimma yeroo narraa fudhatu gatii ta'e dhimma kana isa bira taa'ee xumuree ka'eetiin gara biyya kiyyaa gara maatii kan kootii gadi bu'a. Maatii kan koo biratti agasiif hara baafadha. Olii gad deemuu irra jedheetiin kana filadheetiin kan isa bira dhufee isa bira boqadhe jiran. Malee Kadiir jechuudha dhufee natuma Kadiir dhufeetiin na rukutaa Kadiir dhufee waan kana narra gaya jedheetii miti. Sanillee yoo ta'e haati manaatii fi abbaan manaa wal lolan. Abbaan manaatii fi haati manaa kan walii lollan jiru. Wal lolan akka nama tokko dhaqee jidduu seene. Inni isii rukutuun lafaa ka'ee jennaan jidduu seene. Haasa'e afaan keessa walitti daddarbanii jennaan waan jidduu isaanii taa'aruuf jecha ka'ee jidduu seenee addaan qabe. Jarna biyya keenyatti namni falaxamaa jiru hin jiru. Biyya keenya namni jabadaa jiru hin jiru. Araara namaa jidduu namaa seene. Dhaqee seene jidduutti araara qabe. Araara qabe san irratti muyyattiin narraan hiixattee darbitee dhoofte. Ani gatii isa qabee isa gara naarana socho'uu dhooggeessa qabee muyyattiin haati manaa isaan irraan hiixattee dhoofte. Aarii isiin dhofte sanas gara galeenatti buufatee jechuudha. Garuu sanuu godhuu hin qabu. Osoo nama yaadu ta'e, osoo nama beeku ta'e, osoo nama kabajjaa qabu taateeti jechuudha. Anaa miti sareen jechuudha. Sareen arsii jechuudha. Akka arsiidha jettee balbala isaa dhaabatte kabajjamuu qabdi malee salphachuu hin qabdu ture. Hagattii sanatti bu'u. Dhiisi jechuudha. Dhaabachuu qabaa ture jechuudha. An dhugaa rabbii isin jedha rabbii haadha tiyyatti nan galchin. Kadiir jechuudha hanga sirippeerii tanaa naan ga'u. Nama sa'aatii sanitti akkanatti akka nama honnoo miiciqeetti bukoo miiciqeetti walitti akkana isa bukeessuu danda'ani. Daqiiqaa hafuura takka nama narra tankaarfatee bira tanaffasuu hin dandeenye inni jechuudha. Waliin maree yoo irra taa'eetiin jedhe wallaa Kadiir nama na jalaa ka'ee tinfish jedhuu miti. Sa'aatii sanitti osoo inni takkitti isii akkana hin rukutin jechuudha. Anatu habooqatee isa qabeetiin akka dhiiraa olitti isa qabeetiin isa affanee isa gatteessise jechuudha. Isa walitti maree jechuudha akka goommanaatitti. Dhageettanii? Ati akkas geettaa, ati akkasiyyoodha, ati mixisiriyyoodha, maa ofirraa nahin, maa ofirraa rukuti warri jettani. Osoo wanni sun daarektii anaaf lafaa ka'ee dhufe ka dubbii butu anuu beekaa ka funyaan butu naa eegaa barlichaa sani. Anuu beekaa waan godhu. Argitanii? Anuu beekaa waan godhu jechuudha.
argitanii yoo kudhanna dhahe takkittii wayii bareeddu wayii dhaheetini adabatee gadi taa'aa jechuudha. Garuu bagaa hin dhahin. Sareenillee mana namaatitti kabajjaa qabdi. Sareenillee mana namaatti kabajjaa qabdi. Akkasuma haga fedhellee ta'u abbaan mana ofiititti kabajjaa qabaa jechuudha. Mana isaa osoo haga fedhe jabaadhe dandeettii fedhe qabaadhe dhaqeetiin mana isaatitti dha'uu hin qabu. Kanaa miti kan isin yaachisuu qabu. Haga fedhellee yoo ta'e borullee ta'e iftaanillee ta'e kadiiriin zoortanii walitti deebi'uun keessan waan oolle yookaan takka karaa wallaggaatiin dhaltuu kutaa 11 boolee dhaabatee simata inni. Argitanii dhaltuu kutaa 11 boolee dhaabatee simata. Yookaan karaa wallaggaatiin yookaan karaa arsiitiin yookaan karaa jimmaatiin yookaan ammoo namuma birootitu iyyuu waan biraa isa godha kadiiriin kallattii walitti deebitanii hin dhabdan ammallee maaliif nama sammuus fayyaa hin qabne gatii ta'eef jechuudha. Maaf miidiyaa irra dhuftee erga wal dhabdanii maaf keessaan hin fixate warri jettan tokkoffaa sagalee sanii ani wanni irraa beeku takka hin jiru. Abdii culullee akka nama tokkoo na bilbilee hime akka nama tokkootti eegana gaafate. Mucaa waraabee miidiyaa irratti gadi fuudhee jechuudha. Argitanii? Ani mucaa san sagalee san abdii waraabaa hin jiru rabbiin natti raga wanni irraa quba qabu takka hin jiru. Waraabee fidee miidiyaa irra gallakkise. Kaachi raafe eega gaafa duraa boolee si fuudhe maa bira teette jettani isa bira taa'u miti gaafuma duraa sanuyyuu bira dhaquun naan hin mallee. Ani isiniin jedhee bar gaafuma dura saniitu itti dawwalee miseejii takka itti bar ani gaafa duraan hin bira dhufullee isatti barreesseeti miti ka dhufe mucattii bira dhufee jechuudha mucattii waliin haasa'ee mucattii waliin qaaqeeti. Dhufee booleedha silkii kiyya mucattii irraa fudhatee dhufee boolee naa fuudhu malee guyyaa takka kadiirsi bira dhufaara jedhee miseejii takkitti itti barreessee beeku rabbi natti ragaadha. Mucattii bira dhufee anin. Isi waliin haasa'ee si bira dhufaa dhimma wayitii tokko achi akkana godhadhutu jira. Achi booda gara maatii gadi bu'aa si bira dhufa innan rakkoon qabu koottuu naan jette waan nyaannu waliin nyaannu. Anka dhufe illee mucattii bira dhufa. Isa wal quban qabu. Dhufee boolee na fuudhee malee jechuudha. Kun isin yaachisuu qabu rakkinni biraa jechuudha ka isin yaachisu baay'eetu jira jechuudha. Miskiina hedduutu maqaa isaatiin rakkataa jira jechuudha. Argitanii? Mee mubaarak musammaa hin gaafattanii waan kana waan ofiisiin jetteerti jettanii mucattii wayititu jiraayyuu jechuudha. Ijoollee jimmaa ijoollee lamatu ture guyyaa sanna awwaliin boolee keessa. Shaanxaa takka hin qabdu tisheertii takkaaf gurdii takkaani mana Dubaayin irraa tikkeettiitti muranii gabbuusan ijoollee san. Ijoollee san boolee keessa waliin bule'an. Uffata kiyyatti baafadhee xurii kiyyatti baafadhee boolee keessa waliin bulee ijoollee san waliin rakkadhee jechuudha. Ganama isa bilbilee ijoollee kana mubaarakitti bilbilee ijoollee wayii ijoollee aggaarooti jetti ijoollee akkanaatiin nama lama rakkatanii jiranii silkiin qabanii waan qabanii attam godhaa jedheen. Jennaaniin fuudhiitii mana keetittiin gali bakka ofii galtuttiin gali birrinatu ergaa fi hanga wannoo deemanii naan jedhe aggaaroo deemanii naan jedhe. Okee jedhee an qarshii wayii harkaan qabu fuudhee isa bilbileetiin ijoollee tana koottu fuudhiitii jarumaa waliin mana algaanaa qabii jedhee. Birri mubaaraksii kennaa jedheen. Aboo mubaarakiif jinnii hin beeku dantaa hin beeku wanni beeku hin jirre ijoollee san lafa gad arraaggafee lixee jechuudha. Ana tokkoffaa nama waggaa 10 biyya ormaa ture galee biyya kana badaan mishaa hin beeku jechuudha. Garuu ijoollee san uffata kiyyatti mulqadhee biraa lixe. Rabbii waan kana osoo oolchin osoo hin bulchin biyya ormaa keessa jiraattee biyya kana keessa jiraattee rabbiin mataa keetiin haa deebisu. Mataa keetiin jechuudha. Kan haadha kan keengenne kan abbaa kan keengenne an jaaladheetii miti rabbiin mataa keetiin haa deebisu. Zinaa dalageetii miti kan tumame dhugee sakkareetii miti kan tumame jechuudha. Rabbiin mataa kan keetiin haa deebisu dhalaa ta'i dhiira ta'iiti musliima ta'i kiristaana ta'i. Ka achirraa hafe maqaa kiyyaan kutaa namaa akka tuqxan hin barbaadu. Maqaa kan kootiin kutaan namaa akka tuqamu hin barbaadu. Harargeen addas ta'e borus ta'e anaaf qaaliidha. Isa sadaffaa warroonni na duubaan dhufaartan ka jaartii tantee bira ergattutu jira kan obboleetii tantee bira ergattutu jira kan fira kan kee bira ergattutu jira kan qarshii akkaawuntii isaa irratti galchitutu jira nama bar waan takka birrii 500 yoo bite nama birrii 1,000 bite jedhee jidduu sanitti ummata gadhaabatee fixaa jiru gurbichi kun jechuudha. Waan takka atoo 300 sii bite 400 sii bite siin jedha. Shaampoo naa biti shaaworii galattee waan itti kennatte gadi bahee shaampoo birrii 40 yoo bite birrii 100 bitee siin jedha jechuudha.
hanga biyya keessa barattuu fi geemii hedduu nama sirratti taphatu. Angaruu sanarratti taphachuu hin dandeenye inni. Qarshii tiyya gaafa duraallee ofii kiyyaa irraa fuudhee ofii kiyyaa deemee suuqii dhaqee nageessa deebitan. Namoonni garuu sanuu godhachuu hin dandeenye baay'eetu jiran. Kan mana keessa taa'aniitiin isa ergatanii jechuudha. Daabboo takkitti akkana rarraasee fuudhee fidee haganaan bitee siin jedhu. Argitanii haganaan bitee jedhee si rakkisa. Namoota akkasii warroota miskiinan ana booda dhufan ka kana booda ana booda yaa'utti jiranii barumsa haa ta'u. Warri naggammaddan itti dhiisaa rakkoo keessan rakkoo hin qabu. Warra sanii barumsa haa ta'u. Barumsa irraa fudhadhaa. Argitanii barumsa irraa fudhadhaa. Wallaahi ani jechuudha osoo waan akkanaa kana dura isarra argee jiraadhe barandaa amaaraa kireeffadhee bula malee kadiiriin silkii isaa irratti miskoola hin godhu ture. Garuu ta'ame erga darbe tokko barumsa irraa fudhadhaa. Kan lammataa ammoo jechuudha warri balbala isaa maadhatte jettani qaleessallee isin gaafadheera dhiifama haadhallee irra deebi'ee dhiifama naa godha. Tokkoffaa maqaa kiyyaa walitti bu'uu keessaniifuu Harargeenis maqaa kiyyaan ijoollee Arsiitiin walitti bu'uuf Arsiin illee maqaa kiyyaan ijoollee Harargeetiin walitti bu'uuf dhiifama naa godha. Baddilleessee jira. Nama daqiiqa takkaaf bira dhaabachuu hin qabne an guyyaa biratti laakkayadhee dhiifama naa godhaa isiniin jedhee jira. Dhiifama wanni taree jira. Ammas illee irra deebi'ee kaleessallee hadhallee borullee deebi'ee irra deebi'ee dhiifama isin gaafadhee jira. Dhiifama guddaa jechuudha. Isinitti balleessee jira. Nama maakiroo sekendii takkaaf balbala isaa dhaabachuu hin malle dhiifama naa godhaa isiniin jedha. Ka achirraa fe waan kana kaleessa jaarsota gugurdootu ture ka akkana Heedar Abdii Bilisummaa ni beektanii Arafaatiin ni beektanii Arafat mucaa baalee san ni beektanii jechuudha. Ammas taree deebi'eetiin obsaa teeknoo ni beektanii jaarsota gugurdootu ture jechuudha. Warroota kaazaraadhaan deeman gara nama 4 gara nama 6 geennaa jechuudha. Namoonni kunniin mataana dhungatanii kallachana dhungatanii dubbiin kun haa qabbanaa'u dhiisi jedhaniitiin lukana qabatanii dubbiin sun karaa jaarsotaatiin xumurame. Balleessee jira jedhee tokkoffaa Arsii arrabsuudhaaf lammaffaa immoo kutaa namaa tuquu fi afaan kan akkana na godhatu kanaaf badiin kan kootedhe kana booda maqaa Arsii hin kaasin. Heedar itti lufee jechuudha. Maqaa Arsii kana booda. Arsii yoomiti kutaa Oromoo kutaa 11 abbaan fedhe yoo waa balleesse maqaa kutaa kaaftee dubbatte taanaan anaan walitti dhufta jedhanii lubbuu tan akkana itti ol qucaachuudha. Itti himanii jiranii jechuudha. Inni garuu nama deebu malee nama jiru miti waan ta'eef dubbii kana ittuma dhiisaa. Irrumaa gabaabbadhaa. Irrumaa hafaa. Anatu isiniin jedhe. Kanaaf aartellee dhiifama naa godhu obboleessa kiyyaan rakkinnatu balbala gurbicha kanaa dhaabe. Kanaaf natti gammaddellee dhiifama naa godhi. Gammachuu ati natti gammadde sanaan amma deebi'ee kana jedhee waan dubbadhu miti dhiifama naa godhi. Ammas kanaaf jecha kutaa namaatu qaartullee kanaaf jecha namaa walitti dallanaartullee dhiifama naa godhi. Inni kuni nama osoo kaleessa kutaa namaati haadha ofiitii kabajjaa qabaate anaa nama kabajjaa qabu ture. Ilmi kun nama haadha ofiitii kabajjaa qabu miti. Nama ijoollee biyya isaatii kabajjaa qabu miti. Nama obboleettii isaatii kabajjaa qabu miti jechuudha. Kanaaf badiin kan kooti Oromootii tan kutaa 11 dhiifama naa godhaa. Kanaaf aartes kan na gammaddes dhiifama naa godhaati. Asumatti dhiisa. Barnamni tokko akka itti manaa bahu beeka malee akka itti galu hin beeku. Gaafa manaa baatu waa hedduutu si mudata. Hin baya jettee galta malee hin hafa jettee hin galtuu jechuudha. Kana waan ta'eef dhiifama isiniin jedhee jira homa hundaafuu iyyuu argitanii akkamitti akka dubbadhutu na dhibaan osoo bar sakkaree jidduu haadha manaatiif isaatu iyyuu namni tokko jettee tokko ka haasa'utu jira hadhaa tokko ka haasa'utu jira summii tokko ka haasa'utu jira jidduu sanuu deemee waan badaa tokko haasa'ee waan summii tokko haasa'ee waan hadhaa tokko haasa'ee tumameeti natti hin dhagayamu ammallee tumaan kan koo natti hin dhagayamne. Kutaan kan koo arrabamuun na dhagayame. Kutaa kiyyaa miti nama bar soddaatii ofiitii kabajjaan qabe bar soddaatii ofii san irraa fuudhee irraa saqqalee natu haadha kan kee akkana godhe nama jedhu jechuudha.
gatii kana ta'ee fi dhiifama isin gaafadhee jira. Wama hundaafuyyuu dhiifama naa godhaati. Ka achirra tartanii haasoftan ammoo warroonni qaraa na jaalattan, warroonni akka malee na jaalattan jechuudha. Warroonni akka malee jireenyi kan koo isinitti toluuf na jaalattan namoota baay'eetu jira kan jireenyi kan koo jaalatan. Kana jechuun kan koo jiraachuun kan koo warra itti ulfaatutu jira jechuudha. Warra yeroo an haasawni kan koo dhagaa caalatti ulfaatu. Warra yeroo an dubbadhu warroota akkasii sanniinii fi addas ta'ee borus ta'ee an gurrattiin si dhaga'uun qabu. Waan fete uumama malee jechuudha. Abbaa kiyyaa yoo ta'e ani gurratti isa dhaga'uun qabu yoo inni waan hammaattuu yaadu ta'e jechuudha. Addas taanaan borus taanaan an summiin qabu. Odoo summii qabaadhe kaleessa gisee inni mucattii san akka saree godhu san sa'aatii lafa ol ka'e san isa hin qabu ture. Isarratti mucattii san irratti jechuudha akka surri isaa keessaa arroofni gajjigu godhaa ture jechuudha. Summii san hin qabu. Haddallee ta'ee borullee ta'ee summii kutaa namaa hin qabu. Keessi kiyya na qulqulluudha. Keessi kiyya hadhaa takka nan qabu. Kolfee taphadhaan na beektan malee hin haasayaan na beektan malee keessi kiyya summii takka hin qabu. Ana rabbiin kiyya natti ragaadha. Keessi kiyya summii takka hadhaa takka hin qabu. Ebelu Harargee ebelu Arsii jechuudha. Odoo Arsiidha maali jedhee adda baafadhee mana isaan dhufu ture. Ammallee hin qabu ture. An nama bari yoo qabaadhe namaa kenne yoo dhabe namaa waliin dhaabadhee rakkadhuu jechuudha. Keessa kiyya rabbiin na beeka. Viidiyoo waraabee isinii maxxansuu dhabeef malee hanga amma karaa kana deemu nama bar takka namaa kenne lama nama kenne miskiina biyya kenna bar yoo argee ija kiyyaan laaluu hin danda'u sa'aatii ammaatitti. Yoo ofii kiyyaa uffadhee bareedee deemu miskiina kenna kan caammaa qabu kan caammaa dhaan caammaa lukarraa hin qabne kan feestaalii keessa daabboo fudhatee afaan kaataa deemu yoo argu nama keessi kiyya na cabu ture. Haa ta'u wanni hundinuu waan rabbiin namaa godhe gatii ta'ee fi kana boodallee deebi'ee waan dubbadhullee hin qabu dhiifama naa godha. Warri koomentii hooyi akkasii ta'ee baga godhe baga deebisee baga baasee diqqaate warri jettu atuu kootu na tumsiisi. Argitee warri sitti diqqeessa jettu Harargees ta'ii Arsiis ta'ii Walloos Wallaggas ta'iiti. Kutaa Oromoo kafeete ta'iiti. Gurbichi kun sitti diqqeesse baga akkasii godhe. Waan takka hin dubbadhu kanaan al rabbiin osoo ooleen bullin osoo hin turin osoo hin oolin rabbiin mataa keetiin sii haa deebisu. Waan biraa takka hin dubbadhu. Ati kootu bayi Muusaa Haaruun ka jettu jechuudha ilma bayi na jalaa bayi. Waan biraan dubbadhu na jalaa bayi. Bilookii kiyya kanatu turee jira beektanii na jalaa bayi. Qaataa haasoftaa si arga gatii ta'eef bayna jala. Akkasii maal akka dubbadhuuf maal akka dhiisullee ani hin beeku. Kan kootii walitti hin bu'inaa walirraa hafa. Ka miidiyaa irra maa baafte jettuuf ani sa'aatii abdii culculillee sagalee kan koo waraabu waan irraa quba qabu hin qabu. Ragaadha. Ka baga situu jettuufi rabbiin jasaa kee haa